Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffanneen isinitti himaa kan oduu isinitti himu ani Lalisaa Alamuuti. Itoophiyaan hariiroo Ameerikaa waliin qabdu akka boora'u fedhii kan hin qabne ta'uu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksise. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadar Diinaa Muftii haala waqtawaa ilaalchisuun ibsa torbee laatanii jiru. Itoophiyaan filannoo dimokiraatawaa geggeessuuf wayita adeemsa fooyya'aa irra jirtutti dhorkamni viizaa kaa'ame sirrii akka hin taanes ibsaniiti jiru. Dhimmi deeggarsa namoomaa xiyyeeffannoo fi fedhii Itoophiyaa ta'uu Ambaasaadar Diinaan kan ibsan hoggaa ta'u tarkaanfiin Ameerikaan hariiroo biyyoota lamaanii waggoottan 120 kan madaalu miti jedhaniiti jiru. Odeeffannoon Itoophiyaan fuula ishee gara Chaayinaa fi Raashiyaatti deebifte jedhamu yaada dogoggoraa ta'us Ambaasaadar Diinaan ibsa torbee isaanii keessatti eeraniiti jiru. Biyyootiin hariiroo kamiyyuu waliin qabdu cimsuuf murannoo qabaachuu kan himan Ambaasaadar Diinaan Itoophiyaan faayidaa fi nageenya biyyaa karaa eegeen biyya kamiyyuu waliin hariiroo qabdu cimsuuf fedhii qabaachuu ishee ibsaniiti jiru. Qaama daandii ijaarsa Itiyoo Jibuutii katee sagantaa jalqabbii ijaarsa piroojeektii Adaamaa Awwaash xumuraa torban darbe jalqabsiisuuf sagantaa qophaa'e irratti dhimma hidhaa guddicha Abbayyaa ilaalchisuun dubbii muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhimma hidhaa guddicha Abbayyaa irratti dubbatan ilaalchise miidiyaaleen Sudaanii fi Misir dhimmicha gabaasaa bal'aa qopheessaa jiraachuun gabaafamaa jira. Gabaasa BBC Afaan Oromoo Taganyee Daaqaa akka itti aanutti qindeeffatee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waggaa dhufuu Itoophiyaan yoo xiqqaate hidhaa gadaanaa fi giddugalaa 100 ta'an ijaaruu eegaltii jechuun dubbachuu isaanii hordofee miidiyaaleen Sudaanii fi Masirii dhimmicha irratti gabaasa adda addaa hojjechuu isaaniitu himamaa jira. Itoophiyaan karoora hidhaa kanneenii ijaaruu akka qabdu kan dubbatan qaama ijaarsa daandii Itiyoo Jibuutii kan ta'e sagantaa jalqabbii ijaarsa piroojeektii Adaamaa Awwaash xumura torbee darbee yeroo jalqabsiisan ture. Bishaan irratti cimsinee yoo hin hojjenne badhaadhina yaannu milkeessuu waan hin dandeenyee fi mootummaan hidhaa xixiqqaa fi giddu galeessaa hojjechuun bishaan tursuu irratti hojjechuu akka barbaadu dubbatanii turuun isaanis kan yaadatamudha. Kaayyoon ijaarsa hidhaa kanneenis waggaatti yeroo 3 oomishuun akka danda'amu dandeessisuuf akka ta'e muummeen ministeeraa dubbatanii turani. Haa ta'u malee ifatti bakkeewwan kamitti hidhi kunneen akka ijaaraman garuu adda baafamee kan kaa'amen jiru. Dubbii ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed kana booda miidiyaaleen giddugala ba'aa dhimmicha irratti gabaasa adda addaa hojjechuu isaaniitu himamee jira. Itoophiyaan erga hidhaa laga Abbayyaa waggaa 10 dura ijaaruu eegalteen biyyoota ollaa ishee Masirii fi Sudaan waliin wal mufatanii jiraachuun isaanis beekamaadha. Miidiyaan Masirii Al-Harim dubbii muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed kana eeruun gabaasa seera idil addunyaaf kabaja kennuu dhabuudha jechuun Masiriin dubbattee jiraachuu isheetu himamee jira. Akka gabaasa Al-Hiramitti dubbii himaan biyyattii adeemsi Itoophiyaan mirga biyyoota yaa Abbayyaa gara gadii hin kabajne jechuun dubbachuu isaaniitu ibsamaa jira. Haluma wal fakkaatuun Arab News kan jedhamus dubbii himaa ministeera dhimma alaa Masirii Ahmed Hafeez wabeeffachuun dubbii muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed Itoophiyaan itti fayyadama bishaanii Abbayyaa irratti hin qabdu jechuun akka qeeqantu himamaa jira. Miidiyaan Sudan Tribune gama isaatiin waan muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed hidhaa biyyattiin ijaaruuf kaatee wal qabsiisanii dubbatanis yaadachiisee ture. Dr. Abiy Ahmed saganticha irratti dubbataniin mootummaan waggoota darban gama fayyaa barnoota ijaarsa daandii irratti piroojeektii gurguddoo akkuma hojjete karoorri ijoo waggaa dhufuu hidhaa xiqqaa fi giddu galeessa ta'an naannoleetti babal'isuudha jechuun dubbachuun isaanis ni yaadatama. Sagantaa kanarratti Itoophiyaan karaa arfaniinuu biyyoota ollaa daandii fi kanneen wal quunnamsiisuuf akka hojjetamaa jiru ibsanii piroojeektiin daandii eegalame kunis agarsiiftuu kanaati jechuun dubbatamee jira. Baasii ijaarsa daandichaaf oolu baankii misooma Afrikaa irraa liqaan birrii biliyoona 6.6 argameen kan ijaaramu ta'uunsaas himamee jira. Madda bishaan Abbayyaa keessaa parsantaa 80 Itoophiyaa keessaa kan madduudha. Kanarraa ka'uun Itoophiyaanis tajaajila humna ibsaaf oolchuudhaa fi lammiilee miliyoonaan lakkaa'amanii fi tajaajila humna ibsaa akka barbaachisuudha kan himamee jiru. Waggaa darbee hidhaa kana marsaa jalqabaa bishaan kan guutte yoo ta'u kan waggaa lammataas baatii muraasa booda akka raawwatutu eegamaa jira.
Miseensa garee teeknikaa dhimma Abbayyaa irratti Itoophiyaa bakka bu'anii marii geggeessan keessaa tokko kan ta'an Dr. Ballataa Biraanuu ijaarsi siivilii hidhichaa parsantaa 91.8 ga'uu isaa miidiyaalee biyya keessaaf ibsanii turuun isaaniis ni yaadatama. Ijaarsi elektiroo makaanikaalaa isaa immoo parsantaa 54.5 akkasumas ijaarsi hidhaa kanaa gaafa xumuramee dheerinni isaa meetira 1,800 yeroo ta'u hangi bishaan qabatus asii olii meetira 145 hanga meetira 170 akka dheeratutu ibsamee jira. Humni bishaan qabatus kiubik meetirii biliyoona 74 akka ta'etu eegama. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti giddugalli dandamannaa fi bayyaannachiisaa namoota rakkoo hawaasummaa fi miidhamaniif qaamaan miidhamtootaaf ijaaramee eebbifameeti jira. Kantiibaan itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee giddugalecha eebbisiisuudhaan wayitaa ergaa dabarsan qaamolee hawaasaa rakkoo hawaasummaan miidhamanii qe'ee isaanii dhiisanii daandiitti ba'uun kadhaaf saaxilaman dandamachiisuun yeroo kan barbaadu deeggarsa xiinsammuunis tumsuun waan barbaachisuuf giddugalli kun ijaaramuu hoogganaan biiroo hojjetaa fi hawaasummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Tafarraa Mollaas gama isaaniitiin ibsaniiti jiru. Keessumattuu dubartoota daa'imman baatanii rakkoo dachaaf saaxilaman deeggaruuf giddugalli kun qooda olaanaa qabaa jedhaniiti jiru. Giddugalli kun yeroo tokkotti namoota 800 simatee keessummeessuu kan danda'u yoo ta'u gamoo abbaa darbii 4 fi kutaa magaalaa Qaaqitti ammoo mankuusaa 2 meeshaalee nyaataaf oolan kuufachuusaas ibsaniiti jiru. Kantiibaa itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kabaja dhala namaaf malu kennuun rakkoo namaa qooddachuu irraa jalqabaa jedhani. Giddugalli ijaarame kun tajaajila barbaadamu guutuutti akka kennamu ni tumsinaa kan jedhan gamoo 2 abbaa darbii 4 fi mankuusaa giddugalichaa baajeta mootummaa birrii miliyoona 75 oliin ijaaramee eebbaaf qaqqabeeti jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waggaa tokko keessatti kan xumuramu manneen jireenyaa 100,000 ol ta'u ijaarsisuuf akka jiru beeksise. Bulchiinsi magaalichaa waggaa tokko keessatti kan xumuramu manneen jireenyaa 100,000 ijaarsisuuf dhaabbata misoomaa mana Afrikaa Kibbaa Prosperity 2000 jedhamu waliin waliigaltee mallatteessuusaa ibse. Ijaarsa manneen jireenyaa kanneeniif baasiin doolaara Ameerikaa miliyoona 4.2 akka barbaachisus himeeti jira. Ijaarsa manneen jireenyaa kanneeniif baasii doolaara Ameerikaa biliyoona 4.2 akka barbaachisus himeeti jira. Bulchiinsi magaalichaa lafa manneen irratti ijaaramuu fi bu'uuraalee misoomaa barbaachisu kan guutu ta'us ifoomsee jira. Waliigalticha kantiibaa itti aantuu bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi hojii gaggeessaa dhaabbata misoomaa mana Afrikaa Kibbaa Prosperity 2000 Naappii Eedii Moodisee waliif mallatteessanii jiru. Bulchiinsi magaalichaa rakkoo mana jireenyaa furuuf dhaabbilee misoomaa mana biyyaa keessaa fi biyya alaa hirmaachisuun hojjechaa akka jiru Aadde Adaanech himanii jiru. Waggoota 5 keessatti sagantaalee garaagaraatiin manneen jireenyaa miliyoona 1 ol ijaaruun rakkoo mana jireenyaa furuuf kan hojjetamu ta'uu eeraniiti jiru. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa himatamtoota yakka himannaa shiboo elektirikii raawwatan hidhaa cimaa waggaa 3 fi qarshii 3,000 adabe. Gabaasa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaa irraa ergame Daani'eel Tasfaayee akka itti aanutti isinitti hima. Manni murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa himatamtoota yakka hannaa shiboo elektirikii godina Shawaa Lixaa Naayijeriitti raawwatan hidhaa cimaa waggaa 3 fi qarshii 3,000 adabe. Himatamtoonni seera yakkaa keewwata 32 fi keewwata 683 caa darbuun qabeenya mootummaa kan ta'e shiboo elektirikaa tajaajila hawaasaaf oolu fedhii dhuunfaan hanna raawwachuu isaanii ragaa abbaa alangaatiin dhiyaateen kan mirkanaa'e ta'uu eeruun dhaddachi dhaabbii mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa yakkamtoota 2 hidhaa cimaa waggaa 3 fi qarshii 3,000 adabee jira. Himatamtoonni seera yakkaa keewwata 32 muraa 1A fi 683 muraa caa irra darbuun yakka dhoksaa qabeenya mootummaa irratti raawwachuudhaan kan himataman yoo ta'u, tarreekichaa himatamtoonni waliin ta'uudhaan qabeenya yakka argame osoo beekanii gaafa guyyaa 19/2013 ganama keessatti ilmaamaan sa'aatii 2:00 yeroo ta'u Naayijeriyaa ganda dhaamuttuu bakka tullu biyya jedhamee waamamutti
qabeenya mootummaa federaalaa kan ta'e tajaajila ibsaa Itoophiyaa ta'ee shiboo ibsaa gosa Aacaa abbaa 95 maamaa 2 jedhamu meetirii 300 meetirii tokko tilmaama isaa qarshii 41 baasu walumaa galatti qabeenya qarshii 12,300 baasu himatamaan sadaffaa himatamtoota kana waliin qabeenya kana fe'uun himatamtoonni kun haala kanaan himatamanii jiru. Kanaaf himatamtoonni guyyaa harka isaanii qabame kaasee kan shallagamu gulantaa kana keessatti haala umurii isaanii fi jiruuf jireenya isaanii ilaallee adabbii hidhaa ilaalchisee adabbii hidhaa waggaa 3 akka adabaman jennee sagalee tokkootiin murteessineerra. Adabbii qarshii ilaalchisee ka'umsi bu'uura seera yakkaa keewwata 90 muraa tokko ka'umsa qarshii 10 waan ta'eef qarshii 10 hanga 7,000 gidduutti adabamuu qabu waan ta'eef tokkoon isaanii qarshii adabbii qarshii 2,200 akka adabaman jennee sagalee tokkootiin murteessineerra. Kanaaf mana amala sirreessaa aanaa ejeree adabbii murtaa'ee hordofee raawwachiisuu jenneerra. Adabbii maallaqa ilaalchisee abbaa taayitaa galiiwwanii godina Shawaa Lixaa hordofee raawwachiisuu jenneerra. Ciraan kabamee mootummaaf galii haa ta'u jenneerra. Garee komateef oliyyannoo mirga galmee murtiin xumurameera waan ta'eef cufneerra mana galmeetti haa deebi'u. Godina Shawaa Lixaa fi kibba Shawaa Lixaatti waggoota 2 qofa keessatti shiboon elektirikii qarshii miliyoona 20tti tilmaamamu irratti yakki hannaa raawwachuu waajjirri tajaajila humna elektirikii Oromiyaatti ragaan itti gaafatamaa distriktii Amboo obbo Xaa Ahimad irraa arganne ni argisiisa. naannoo miliyoona 10 ol kan ta'e akka hundeessaattis akka biyyaattis akka hawaasaattis dhabnee jirra. Qabeenyi kun qabeenya kan hawaasaaf kan mootummaa kan ta'edha. Kan waajjirri humna ibsaa hawaasaadha. Hawaasaaf kan tajaajila kennu. Tajaajilli kun immoo kan hawaasaati malee kan tokko waan nama dhuunfaa miti. Waggaa 2 kun keessatti wantoonni armaan olitti eereeru hundu badiidhaan mujala badiidhaan amma rakkoo keessa jira. Kun baduu qofa otoo hin ta'in akka humna ibsaatti yeroodhaan ibsaa walirraa otoo hin citin tokko irra gahamee naannoo lakkooftuu irratti wanti lakkaa'ee gara maallaqaatti jijjiiramu jira. Gara maallaqaatti jijjiirra naannoo miliyoona hedduutii olii kan namni jiru jechuudha. Karaa kana yoo kanneen amma ibsee kun kan meeshaa qofaa jechuu waan ta'eef. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Shawaa Lixaati. Yuunivarsiitiin Booranaa yeroo jalqabaatiif barattoota 657 simatee barsiisuuf qophii xumuruu isaa beeksise. Yuunivarsiitiin Booranaa barattoota simatee barsiisuuf barsiisotaa fi hojjettoota deeggarsaas guuttachaa jiraachuu isaa ibseetii jira. Hojii baruuf barsiisuu wantoota barbaachisan kanneen akka daree barnootaa, laaboraatoorii, mana kitaabaa fi iddoo bultii barattootaa qophaa'uu isaanii Pirezidaantii itti aanaa dhimma barattootaa Yuunivarsiitii Booranaa Dr. Galamaa Boonayyaa himaniitii jiru. Yuunivarsiitiin Booranaa barattoota simatee barsiisuuf qophii jabduu gubbaa jiraachuu Yuunivarsiitii Booranaatti Daayirektarrii dhimma barattootaa obbo Godaanaa Duubaa gama isaaniin ibsaniitii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Gara oduu biyya alaatti hoggaa ceenu ammoo Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa gaanfa Afrikaatti ergamaan adda Ameerikaa Jeeferi Feltimaan daawwannaa biyyoota afuriitiif taasisuuf turan jalqabuu isaanii ibseetii jira. Akka ibsa Ministeera dhimma alaa Ameerikaatti Feltimaan wiixata darberraa eegalee haga sanbataatti imala taasisan Kwaatar, Saawudii, Yuunaayitid Arab Emiraatsi fi Keeniyaa daawwatu jedheera. Abbo Maqaasoo akka itti aanutti qindeeffatee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaa adda Ameerikaadha. Jeefri Feltimaan daawwannaaf biyyoota afur taasisuu jalqabuu isaa ministeerri dhimma alaa biyyattii ibseetii jira. Feltimaan wiixata darberraa eegalee hanga sanbataatti imala taasisaniin biyyoota akka Kaatar, Suudii, tokkummoota Arabaa fi Keeniyaa ni daawwatu jedhamees jira. Waajjirichi ibsa baaseen Feltimaan imala isaanii kanaan dhimma hidha laga Abbayyaa fi nageenya gaanfa Afrikaa irrattis ni marata jedhameetii jira. Kana malees Feltimaan aangoota olaanoo biyyoota wajjin wal arganii
gaanfa Afrikaa kana tasgabbii fi kan badhaate akka taatu haala ittiin deeggaramuu danda'amu irratti ni maratus jedhameetii jira. Dabaluudhaanis waldhabdee hidha haaromsaa wajjin wal qabatee jiru hiikuudhaaf waliigaltee qaamolee hundaan fudhatama qabu akka raawwatu irratti kan maratan ta'us ibsichi akeekeetti jira. Torbee darbe keessa haala Itoophiyaa keessa jiru akka isa yaaddessee ibsa baaseen kan hime pirezidaantiin Baayiden ergama addaa kun ammoo gara naannichaatti deebi'anii akka himanis jiru. Ta'us garuu imala isaanii kana xiyyeeffannoo isaanii biyyoota baha giddu galeessaa fi Keeniyaa akka ta'u ibsi ministeerri Haajaa Alaa baase kun ni addeessa. Ergamaan addaa Ameerikaa kun biyyoonni daawwatan yeroo dhiyaasitti kanneen siyaasa, dinagdee fi dhimmoota waraana gaanfa Afrikaa shoora isaanii dabalaa kan dhufe ogguu ta'u Ameerikaan ammoo carraaqqii taasistuun akka deeggarsu of cinaa hiriirsuu akka ta'e kan tilmaamamudha. Keeniyaattis dhageettii gama dippiloomaasiitiin baha Afrikaatiif qabdu dabalaa kan dhufe yogguu ta'u bulchiinsi Joo Baayiden imaammata jijjiiraa shororkeessummaa loluu fi dhiyoo kana ammoo Keeniyaa wajjin leenjii waraanaa loltummaa akka ergu beeksisees jira. Naannoo galoo galaanaa fi isaan jirutti dhageettii ishee dabalaa kan dhufe Kaatar shoora nageenyaa fi dippiloomaasii gaanfa Afrikaatti qabdu salphaadhaas miti. Amma duram Eertiraa fi Suudaan wajjin walitti dhufeenya cimaa kan qabdu Kaatar waggoota dhiyaasitti Itoophiyaa fi Soomaaliyaa wajjinis michummaa ishee cimsiteetti jirti. Kanaanis waldhabdeewwan Suudaanii fi Eertiraa akkasumas Eertiraa fi Jibuutii gidduu jiru hiikuudhaaf yaalis taasistee kan turtedha. Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates naannoo baha giddu galeessaa fi galoo galaana Edenitti biyyoota dhiibbaa gurguddaa qaban ogguutaan gaanfa Afrikaatti shoorri isaanii salphaa kan jedhamus miti. Ji'oota darbiin pirezidaantii Joo Baayiden ergama addaa gaanfa Afrikaa ta'uudhaan kan muudaman Jeffrey Feltman torbanota darban dura Misrii dabalatee biyyoota baha Afrikaa akka daawwatanidha. Feltman imala isaanii jalqabaatiin caamsaa Afrii hanga 13tti bara 2021tti Masir, Itoophiyaa, Eertiraa fi Suudaan daawwatanii kan turanidha. Kanaanis waraana naannoo Tigraay akkasumas mudama hidha laga Abbayyaa waggootaaf ture irratti dhiibbaa gochuuf sababiin ittiin barbaadaniin gama michoota biyyoota kanaatiin ta'uu imaluu isaanii ni akeeka kan jedhamu. Imala isaanii Masrii kana eegaluudhaan qondaaltonni kunniin turtii isaanii Kaayiroo pirezidaantii biyyattii Abdul Fattah al-Siisii wajjin wal arganis kan turanidha. Marii isaanii kanarrattis pirezidaantiin al-Siisiin irrachuu ga'ee bishaan laga Abbayyaa fi Masrii obsa hin qabnu jechuun isaanii Washington Post wajji sana gabaasee kan turedha. Ambaasaadar Feltman gama isaaniitti bulchiinsi Baayiden dhimmoota ariifachiisoo naannichaa fala itti kaa'uudhaaf xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira jechuun gaazexaan kun maddeen eeruudhaan baasee kan turedha. Jeffrey Feltman wajji gara Asmaraatti malanis pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii wajjin yeroo dheeraaf haasa'uu isaanii ministeerri beeksisaa biyyattiidha Yamaanii Gabra Masqal himanii kan turanidha. Marii sa'aatii 4 ol fudhate kanan pirezidaantii Isaayyaas rakkoolee gaanfa Afrikaa danqaa jiran furuudhaaf Ameerikaa wajjin hojjechuudhaaf kutannoo akka qabudha. Feltmanitti himaniiran jechuudhaan qondaalli beeksisaa biyyattiidha karaa toora Twitter isaanii gubbaatti kan maxxansan. Jeffrey Feltman ministeera dhimma alaa irratti barreessitoota olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kanneen akka Ban Ki-moon fi Antonio Guterres wajjinis kan hojjetan yogguu ta'u mana marii nageenyaa keessattis dhimma nageenyaa irratti ibsa kennuudhaan kan beekamanidha. Turtii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qabaniin ergama addaa ta'uu isaanis tajaajilanitti kan turan. Dabalataanis ministeera Haajaa Alaa Ameerikaa keessatti ganna 26 ol kan tajaajilan yogguu ta'u Libaanos, Iraaq, Israa'el, Tuniziyaa hanga Hangaarii fi Heetii keessatti immoo dippiloomatummaadhaan tajaajilanii jiranidha. Maddi oduu keenya BBCdha. Dooniin guddichi humna galaanarraa Iraan balaa ibiddaa maddii isaa hin beekamneen bishaan keessatti dhidhimuun isaa gabaafamaa jira. Boruma ishii akka itti aanutti isinitti hima. Doonii waraanaa Iraanii guddichi ibidditti qabatuun bisaaniin liqinfamuun gabaafameetii jira. Humna waraanaa bisaan irraa Iraan keessaa baay'ee hangaan guddaa kan ta'e dooniin humna waraanaa Iraan balaa ibiddaatiin wal qabate bisaaniin liqinfamuun kan gabaafame yoo ta'u haalli dooniin kun ibiddaan itti wal qabate garuu hanga ammaatti hin ifoomne. Maqaa buufata boba'aa naannoo sanitti argamuutiin kan moggaafame dooniin guddichi humna waraanaa bisaan gubbaa Iraanii Kahargii jedhamuun beekamu sababa hin beekamneen ibiddi itti qabatuun gubatee bisaanitti akka dhidhime gabaafameetii jira. Lubbuu baraartonni yaalii lubbuu baraaruuf taasisaa turaniin hojjettoota doonii keessaa turan baraaruun kan gabaafame yoo ta'u
humni waraana biyyattii doonichi balaa irraa akka hin baraaramin garuu addeesseetii jira. Aljaziiraan suuraan doonii gubataa jiruutii fi aarri guddaan mul'atee jira jechuun kan hime yommuu ta'u, humni waraana Iraan ammoo hojjettoonni doonii keessa turanii 400 ta'anii akka baraaraman mirkaneesseetii jira. Haa ta'uutii malee hojjettoonni hanga 20 ta'an miidhamaniiti jiru jechuun hogganoota waraana naannoo saniirraa odeeffadhee jira jechuun Taasim News Agency'n gabaaseetii jira. Humnootiin waraana biyyattii hanga ammaatti ifatti sababa ka'umsa balaa kana himuu yoo baatanillee rakkoo injiiniitii fi sibiila qaama doonichaa irra jiruun ta'uu akka danda'ullee shakkii qaban himaniti jiru. Dooniin guddichi Iraan kunillee bara faranjoota 1979 Biriitaaniyaatti kan oomishame yoo ta'u, warraaqsa lammiileen Iraanii barootaaf taasisaa turaniitiin duuba gara daandii humna waraana bisaan Iraaniitti akka makamellee gabaafameetii jira. Dooniin gubate kunillee kargoowwan gurguddoo baadhachuu kan danda'u yoo ta'u, iddoo ka'umsaa fi qubanna helikoophterootaaf akka qabullee gabaafamee jira. Baroota asii dhiyoo kanatti ammoo balaan doonii kun Iraan keessatti isa guddaa fi cimaa ta'uunillee himamee jira. Talaalliin dhibee vaayirasii koronaa Sinovac jedhamu Chaayinaa keessatti oomishamu yeroo balaa tattamaatti hojiirra akka oolu Daayirektarri olaanaa dhaabbata fayyaa idil addunyaa akka ta'an Teewodiroos Adaanee Gabra'iyyasuus ifoomsanii jiru. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. The World Health Organization could be about to decide if 2 Chinese vaccines should be approved for emergency use. Talaalliin dhibee vaayirasii koronaa maqaan isaa Sinovac jedhamu biyya Chaayinaa keessatti oomishamu yeroo balaa hatattamaatiif fi ogeessonni fayyaa akka fayyadaman Daayirektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an Teewodiroos Adaanee Gabra'iyyasuus ifoomsanii jiru. Guutuu addunyaa dhibee vaayirasii koronaa irraa baraaruu fi tajaajilli talaallii karaa walqixa ta'een akka raabsamu himanii jiru. Talaalliin Sinopharm jedhamu kun Chaayinaa keessatti yoo oomishamu Chaayinaa keessatti talaallii isa lammaffaa yommuu ta'u, seensuma ji'a caamsaa irraa kaasee hojii irra oolee akka jirus himamee jira. Daayirektarri olaanaa fayyaa addunyaa Teewodiroos Adaanee guyyaa wiixata ibsa miidiyaalee fi laataniin talaalliin Sinovac Chaayinaa keessatti oomishamu talaalliiwwan kan biroo lama irraa itti aanee qulqullina isaa kan eeggate amansiisaa akkasumas bu'aa qabeessaa fi faayidaa olaanaa qabaachuu isaas himanii jiru. Gareen gorsitoota dhaabbata fayyaa addunyaa kan ta'an gama isaaniitiin akka himanitti bu'aa qabeessummaan talaallii kanaa olaanaa ta'uu isaa erga mirkaneeffatanii booda namoonni talaallii kana kan fudhatan namoota umrii 18 olitti akka ta'es himanii jiru. Talaalliin Coronavac jedhamu kun talaalliiwwan kaawwan irra haala adda ta'een iddoo baay'ee qorraa ta'e akka filatus gorsitoonni kunneen akeekanii jiru. Talaalliin kun bakka qabbanaa filatus baasii baay'ee akka hin baasnes Teewodiroos Adaanee himanii jiru. Akkasumas yeroo ammaa kana irraa kaasee talaalliin kun namoota hunda bira gahuu qaba jechuunis himanii jiru. Qorannoon tokko tokko akka agarsiisutti talaalliin kun dhibeen vaayirasii koronaa nama irraa gara nama biraatti akka hin darbine faayidaa olaanaa qaba. Akkasumas mallattoolee dhibee kana nama irratti mul'atan dhibbeentaa 50 oli akka gadi buusuu danda'us qorattoonni himanii jiru. Talaalliiwwan 8 maqaa dhaabbata fayyaa addunyaan moggaafaman kanneen akka Pfizer yookiin Biotech, AstraZeneca, Moderna, Johnson dhaabbata talaallii Serum India fi kanneen biroo dabalatee talaalliiwwan Coronavac isa 8ffaa ta'uu isaas himamee jira. Biyyoonni dhibee kanaan gaagama keessa seenanii fi humnaan dadhaboo ta'anii fi deeggarsi akka taasifamuu qabus waamichi dhiyaatee jira. Dhaabbanni idil addunyaa talaallii raabsuu Covax gama isaatiin talaalliin Sinovac addunyaa mara waliin gahuu fi qophii ta'uu isaas himuun lammiilee Hindiyaadhaaf ammoo jalqaba irratti deeggarsi ni taasifna jedhanii jiru. Dhaabbanni sagantaa Covax talaalliiwwan miiliyoona 170 ol addunyaa mara raabsuu isaas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii himanii jiru. Akkasumas ji'a caamsaa keessa qofa Covax biyyoota 125 fi talaallii miiliyoona 71 ol kan ta'u biraan gahuu isaas gabaasanii jiru. Chaayinaan ibsa guyyaa kibxata miidiyaadhaaf himteen miiliyoona 10 ol kan ta'u addunyaa maraaf gahuu fi qophii ta'uu ishees himteetii jirti. Maddi oduu CNN. Oduu keenya xumuraatiin gamtaan Afrikaa fonqolcha mootummaa Maalii keessatti deddeebi'ee mul'ataa jiruu fi yaaddessaa ta'e ilaalchisuun miseensummaa biyyattii yeroo faquu isaa beekseetii jira. Akkasumas qoqqobbii kaa'uu akka danda'us dhimma kana gadi fageenyaan qoratee ibse. Maaliin miseensummaa gaanfa Afrikaa wayitaa molqamtu ji'oota 9 keessatti kun isa lammaffaati jedhamee jira. Kan jalqabaa hagayyaa bara darbee wayitaa fonqolchi mootummaa inni jalqabaa raawwate hordofee waggaa ta'u wayita sana biyyattiin akkaataa gaaffii gamtaa Afrikaatiin aangoo mootummaa ce'umsaa humnoota waraanaa irraa gara qaamolee siviiliitti waan dabarsiteef miseensummaatti deebiteetii turte. Ammas osoo waggaa hin guutiin caasaan mootummaa ce'umsaa diigame humni waraanaa fonqolchaa kan biraadhaan aangoo qabateera.
Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa biyyattiin qolleeffatamtee jirti. Gamtaan Afrikaa yeroo ammaa biyyattii miseensummaa keessaa kan haqe yoo ta'u, mootummaan siviilii bakkatti kan deebi'u taanaan qoqqobbii kaa'uuf akka duubatti hin jennes himeetii jira. Gamtichi akka jedhutti loltoonni mooraatti deebi'anii biyyattiin bulchiinsa duraaniitti akka deebitu yoo ta'u, akka gamtaan Afrikaa jedhutti yoo kun hin taane ta'e ammoo qoqqobbiin kaa'ame kan itti fufu ta'uu isaati. Miseensonni gamtaa biyyoota Afrikaa dhiyaa ECOWAS biyyattii miseensummaa isaanii keessaa akka baasan wixata darbee beeksisaniitii turani. Biyyoonni kunniin maaliin qaama siviilii mootummaa ce'umsaa ji'oota 18f turu hoogganuu filachuun filannoo gurraandhala dhufuu geggeessuuf of qopheessuu akka qabdu akeekkachiisanii jiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf qindeeffanne kanneen kana fakkaatan turanii Mubaarak ammoo oduu ispoortii isinitti himuuf istiidiyootti argamee jira. Mubaarak waliin turtii gaarii. Ashabar kafuun hordoftoota FIB Finfinnee Integrated Broadcaster oduu ispoortii isaatii kanaaf qindeeffanne isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Oduu waliin Mubaarak Bashir. Koomishiniin ispoortii Oromiyaa diizaayinii istaadiyeemii 5 hojjechiisuun magaalota waliin wal hirkaa fuudhiinsa raawwachuusaa beeksise. Sooniyaa Muhammad dabalata qindeessiteetti. Koomishiniin ispoortii Oromiyaa istaadiyeemota 5 ijaarsisuuf ta'u beeksiseera. Istaadiyeemotni ijaaraman kunneen Amboo, Dambii, Doolloo, Awwadaay, Haramayaa fi Salaaleetti ta'uu himamee jira. Ijaarsa istaadiyeemota kanneeniif hojiin diizaayinii birrii miiliyoona 2.7 hojjetamuun wal harkaa fuudhiinsi taasifame. Sirna wal harkaa fuudhiinsaa kanarratti koomishinarri koomishinii ispoortii Oromiyaa fi itti aanaan koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'el argamaniiru. Diizaayiniin kunneen haala sadarkaa isaa eeggateen hojjetamuu himamee jira. Federeeshinii ispoortii Oromiyaatti itti gaafatamaa kubbaa miilaa Oromiyaa kan ta'an obbo Firoomsaa Laggasa godinoonni istaadiyeemiin kun ijaaramuuf karoorfamee fi diizaayinii isaa xumurame kunneen gaafii hawaasa godinootaa ta'uu ibsan. Egaan fedhii godinaalee fi magaalota giddu galeessa godhachuudhaan yeroo garaagaraatti koomishinii keenyaas gaafii dhiyeessaa turan istaadiyeemii giddu galeessa sadarkaa magaalaa isaaniitti ijaarrachuudhaaf gaafii garaagaraa dhiyeessaa turan jechuudha. Gaaffiis kan madduu danda'e magaalatuma amma laanis diizaayiniin hojjetameef kanadha. Kanarraa ka'uudhaan deeggarsa gaafatanii koomishinii keenya immoo diizaayinii fi ispeesifikeeshinii isaa baasisaa danda'uudhaan akka hojjetamuuf taasifamee kaleessii harkaa poolisii taasifamee jira. Istaadiyeemiin kun ijaaramuuf kan karoorfamee jiru baajatni qabameef kun guddaa waan ta'eef hirmaannaa uummataa fi teleetoonii gurguddaa qopheessuun deeggarsa mootummaatiin akka ta'es himan. Hawaasa isaanii gara biyyoota garaagaraa jiran kan alaa kan keessaa sochoosuudhaan teleetoonii gurguddaa qopheessuudhaan istaadiyeemiin kun akka jalqabamuu fi taasisuudhaan immoo mootummaan gahee isaa akka taphatuuf kan yaadame waan ta'eef hirmaannaa uummataa qofaan yookiin immoo bulchiinsa magaalotaa qofaan kan ijaaramee xumuramu miti. Maaliif baajetichi baajeta guddaadha kan inni gaafatu. Yeroo dheeraa fudhachuu danda'a. Kanaaf xiyyeeffannoon itti kennamee akka mootummaatti hojii hojjetamudha bal'inaan. Dabalataanis ijaarsi istaadiyeemii kun bara 2014tti eegalama jedhamee kan yaadamuu fi ijaarsi isaatis baajatni yoo ni argama ta'e waggaa 4 keessatti kan xumuramuu fi yookaan garuu dheerachuus mala jedhan. Baajenni qabamees baajeta guddaadha. Uummata mobilaayiz godhanii kan keessaa kan alaa sochoosanii dhaabbilee garaagaraa waliin hojjetamee baajenni isaa kan argamoo ta'e waggaa 4 wanta gidduutti kan xumuramudha jechaadha. Kana ala yoo baajenni kan harkifamu ta'e maddi baajetaa yookiin immoo mootummaan giddu galee kan hin deeggarre yoo ta'e tarii dheerachuu danda'a kan jedhamuuf waan ta'eef haala sochii bu'uuraalee misooma ispoortii amma hojjetamaa jiruun xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechaa jira waan ta'eef yeroo kenname keessatti waggaa 4 hanga 5tti kan xumuramu waa hundi isaa xumuramee kanatu qabamee jira. Ijaarsi istaadiyeemii godinootaa kun yeroo qabameefitti yoo xumurame jijjiiramoota gama kubbaa miilaa kilaboota Oromiyaa bakka bu'anii Pirimeer Liigii Itoophiyaa irratti kanneen hirmaatan jijjiirama guddaa agarsiisuu akka danda'an dubbatan. Manneen barnootaa irraa kaasuudhaan sadarkaa bulchiinsa magaalaatti sadarkaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa fi Oromiyaa akkasumas sadarkaa Koomishinii Ispoortii fi Mootummaatti
piroojeektii babal'aan banamaniitu naannoo Oromiyaa eeguu ispoortistoota kubbaa miilaa qabdu kana yeroo gabaabaa keessatti fiixaannoo baasa jenneetu kan abdanne jechuudha. Gareewwan Piriimeer Liigii naannoo Tigraay sadeen dorgommii Piriimeer Liigii bara 2014 irratti hirmaachuuf fedhii qaban ibsatan. Daraarsuu Garbaa dabalataa akka taantu sitti himti. Gareewwan Piriimeer Liigii naannoo Tigraay sadeen dorgommii Piriimeer Liigii 2014 irratti hirmaachuuf fedhii qabaachuu ibsan. Walitti bu'iinsa mootummaa federaalaa fi dhaaba naannoo Tigraay bulchaa ture TPLF gidduutti uumameen gareewwan sadan tapha beet kiingii Piriimeer Liigii Itoophiyaa irratti hirmaachaa turan kan teessoon isaanii magaalaa Finfinnee ture gara naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti jijjiirratan. Haaluma kanaan wal dhabdeen hammaachaa yeroo dhufutti tapha beet kiingii keessaa ba'anii kan turan gareewwan kun sadan bara dhufu gara beet kiingiitti deebi'uuf jedhu. Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa har'a gareewwan Piriimeer Liigii naannoo Tigraay sadeen waliin dorgommii yeroo itti aanu irratti hirmaannaa isaanii ordofee marii taasiseera. Federeeshinichi gareewwan kunneen gara dorgommiitti akka deebi'an taasisuuf deeggarsa barbaachisuun bira dhaabbachuuf qophii ta'uu isaa himee jira. Akkuma beekamu kilabni Maqalee Sabandartaa shaampiyoonaa Piriimeer Liigii Itoophiyaa kan bara 2011 ta'uun injifannoon erga xumuree booda beet kiingii keessaa ba'uun isaanii yaadatama. Haaluma kanaan kilabni kun hirmaannaa bara 2014 kan beet kiingii Piriimeer Liigii Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf warra jedhan keessaa tokko yoo ta'u, kanneen afan Walwaaloo Addagiraat Yuunivarsiitii fi Shiree Indesillaaseen kanneen hirmaatanidha. Kilaboonni kunneen ammatti rakkinni isaan qaban hanqina maallaqaa ta'uu ibsuun dhimmoota afan irratti mari'achuun yeroo dhiyootti murtee isaanii kan beeksisan ta'uu himaniiru. Waancaa Koppaa Ameerikaa torbanoota booda gaggeeffamuuf deemu Biraazil akka qopheessitu waldaan kubbaa miilaa Ameerikaa kibbaa erga murteesseen booda pirezidaantiin Biraazil qeeqanii booruu mashii dabalata qindeesseera. Então deixo bem claro aqui, no que depender do governo federal, Waancaan kubbaa miilaa Koppaa Ameerikaa kan biyyoota kibba Ameerikaa walitti fidu gaggeeffamuu fi torbaan tokko qofatti hafam. Waldaan kubbaa miilaa Ameerikaa kibba waancicha kana Biraazil akka qopheessituuf illee murtoo dabarseetii jira. Murtoon waldaan kubbaa miilaa dabarse kun illee ammoo komii guddaa uumaa kan jiru yoo ta'u, pirezidaantiin Biraazil Bolsonaaroon murteen darbe kun illee balaa inni taphattootaa fi deeggartoota kubbaa miilaa irratti fidu ilaalcha keessa kan hin galchinee fi marii malee kan murtaa'e jechuudhaan qeeqaniitii jiru. Waancaan Koppaa Ameerikaa kun bara faranjoota 2020 keessa gaggeeffamuu fi karoorfamee kan ture yoo ta'u, sababa weerara COVID-19tiin ammoo waggaa tokko duratti hiqameetii jira. Arjentiinaa fi Kolombiyaan waloon waancicha akka qopheessanii karoorfamee kan ture yoo ta'u, dhiibbaa COVID-19tiin wal qabatee lammiileen Kolombiyaa mormii mootummaa irratti kaasuun haqame akka ture ni yaadatama. Waldaan kubbaa miilaa Ameerikaa kibbaa qopheessummaa isaa Biraazilitti akka ta'u kan murteesse yoo ta'u, pirezidaantiin Biraazil Bolsonaaroon ammoo ministeera fayyaa biyyattii waliin eegii mari'ataniitiin duuba murticha akka fudhatanillee beeksaniitii jiru. Biraazilitti COVID-19 lammiilee 500,000tti siqanii galaafate akka tures ni yaadatama. será realizada a Copa América. Egaan kabajamtoota hordoftoota AFIB Finfinnee Integrated Broadcaster oduu ispoortii sa'aatii kanaaf qindeeffanne kana fakkaata ture. Oduuwwan ispoortii wayitoo argachuuf 75 irratti okee jedhaatii ergaa. Mubaarak Bashirin ture gara lalisaatti deebisa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Mubaarakiin oduu ispoortii nutti himuu isaatiif hedduu isa galateeffanna. Egaa yaada ergaa nu biraan goofetan 74 akkuma baratameen nu qaqqabsiisuu hin dagatinaa isiniin jecha odeeffannoowwan gaggabaaboo waqtawaa ta'an ammoo 76-75 irratti ookee jechuun yoo nuuf ergitan oduuwwan waqtawaa kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Oduu isinitti himuudhaan kan isin faana ture ani Lalisaa Alamuutii. Qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuu tursii gaarii.